Addattummaa waraana bilisummaa Oromoo kan dirreerraa falmaataa gaggeessaa jira. Hundi keessanuu bara haarawaa bara 2006 baga nagaan geessanii baga nagaanuu waliin geenye jechuu barbaadaa jechuudha. Barri dhufuu bara injifannoo nu haa ta'u ja'a kanarratti gabaabsee kanumaan ja'a jechuudha. Haala yeroo irratti ibsa kan nu barbaadna. Amma dandeenyetti gabaabsuu yaada. Xiqqoo bal'achuun oolu haala keessa jiru irraa amma dandeenyetti gabaabsuun barbaadaa jechuudha. Haala uummanni keenya keessa jiru. Rakkoon uummata keenyaa himamee dhumu. Addunyaa jijjiiree addunyaa bakka kanaan gahe. Saduuba akkamitti qabsoo uummata keessanii kana fuutanii bilisummaan gahuuf dadhabde, bilisummaan gahuuf hojjechuu dadhabdanii waan hin jirre, waan hin taane keessatti yeroo isin baay'ee. Xiqqoo irraanee xiqqeeffadhaan jiru. Namni waan san keessa jiruu isaa kun nagaan gaggeeffachuu hin danda'u. Dhugaa isinitti hima. Uummata Oromoo fudhattee taa'ee qabsaa'an fafa. Hin ta'u. Kanaaf namni hundi qabsoo kanarraa qooda fudhachuudhaaf ifkamee isaan ka'uu qaba. Warreen akka deeggaraatti uummanni immoo nama dhugaan qabsaa'u jaarmi isaanii dhugaan qabsaa'u jala hiriiruu qabu. Opiiniyoo wajjin hiriirtee bilisummaa uummata Oromoo irraa waliin taasisuuf hin jiru. Lama jaarmee kana akkumatti namni keenya kun didaa jira. Jiran addunyaan tuni jaarmeyaan jiraatti. Hiikkaan jaarmeyaa waan mata mataan godhachuu hin dandeenye. Waan mata mataan godhachuun laaffatu bakka takkaa waliin gurmaa'anii argachuudha. Addunyaan tun hundi jaarmee jirti. Namni jaarmeyaan hin jaaramin addunyaa kana keessa jiru. Nuti immoo qabsoo keenya bilisummaa keenya yaada fudhachuu deemu. Uummanni jaarmee siyaasaa hin qabne kan bilisoomee argaman jaalannus jibbinus. Bilisoomuuf jaarmee siyaasaa qabaachuu qabna. Waraanas qabaachuu qabna. Dhuga. Jaarmennis jaaramuun uummata Oromooti. Murteessaadha. Innis jaarame jaarmee siyaasaa kan qabu jala hiriiree qabsaa'u ture. Inni karaa kanaan jiru hayyootaa fi beektota Oromoo. Hayyootaa fi beektanni Oromoodha hawaasa keessatti qaama waa hubate jechuudha. Hiika biraan qabu. Qaamni waa hubate immoo qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qoonni inni qabu, gaheen inni qabu guddaadha. Hayyootaa fi beektonni yoo qabsoo uummata sanii kana keessaa qoodan fudhanne qabsoon uummata sanii bakka ga'uun laafatti hin ta'u. Hayyoonni keenya kan dhugaadhaan kan hubatanii qabsoo bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbatan, ABO cinaa dhaabbatan hedduu. Ala kana warri jiru hedduun isaanii immoo jaaramurraa dheessu, dhiirris hin jaaraman agartanii bire tokko tokko yaa'aa jiran. Warri akka hayyuutti yaadame waa xiqqo kan waaqumaa jiru. Jaarmayoota jiran kana keessa seenanii jabeessuu, hir'ina jiru hubachiisuu isaanirra jira. Kana godhaan jiran. Uummata kana hawaasa jiru kan dammeessee qabsoo kana jalatti hiriirsuu isaa. Afaan faajjii irra caalaatu tokko gariin isaanii uumaa jiru. Kanaaf hayyoonni keenya, beektonni keenya qabsoo kana keessa qooda fudhachuu ture jira.
jaarmee siyaasaa jiran keessatti seenanii qabsaa'u jabeessu finisu yoo sun hin taane immoo akka ifittuu jaaramanii humna ta'uu qaban yoo jaaramanii ififuu humna ta'an isaan dhageettii qabaatanii humna kanaa hibbuu haa qaban. Isa kan sirreeffachuu jira yoo inni hojjetu jiraachuu dubbachuu qoftiin furmaata keenya ta'uuf hin ta'u. Rakkoo jiruuf furmaanni kanaa furmaata kana keessatti immoo qoonni kiyya kanaa akkas ta'uu qabu. Rakkoo himachaa oolu rakkoo himaa oolu furmaata nuuf hin ta'u. Kanaaf hayyoonni keenya hirrina karaa sanii qabanaa guddatanii jedhu. Karaa keenyaan akka dhaaban bilisummaa Oromoo hayyoonni keenya sirnaan hirrina qabu rakkoo qabu akka itti furan yoo kan nu dheessan taate harka lamaan furan. Koottaa nu dheessaa isin dhageeffanna. Miidiyaa qofarratti dubbattanii moo furmaanni argamu kan jedhu dhaammachuu barbaada. Uummanni keenya kan biyya keessa jirus hidhii isaatti ijaaramee jaarmee siyaasaa kan jiran jalatti hiriiree yoo qabsaa'ee bilisummaa isaa argachuu garaan lama jiru. Kanaaf hidhiinis ijaaramee qabsoo jaarmoonni siyaasaa Oromoodhaan gaggeessan keessatti qooda fudhatee yoo hiriiree qabsaa'e qofa karaa tokkotti baay'eetu warra biyya alaati. Uummanni biyya alaa qaama guddaa uummata keenyaati. Qaama dandeettii fi dinagdee fi karaa adda addaatiin beekumsaanis qaama guddaa. Buusaa uummanni Oromoo qabu guddaan biyya ambaa kana jira. Inni kunis akka inni itti jiru kuni qabsoo kanaaf bu'aa argamsiisaa jiru. Tokko itti ijaaramuu qaba. Jaarmiyoonni jiran immoo dantaa Oromoo irraa fi bilisummaa Oromoo irraa walaba ta'uu hin danda'an. Bifa kanaan ijaaramu qabsoo bilisummaa Oromoo jiraa dhaabbatu ture. Uummata isaatiif tumsu ture. Yoo kanan goone ifiifis faayidaan qabaatu uummata isaafis faayidaan qabaatu. Hawaasummatti yoo ijaaran, ogummatti yoo ijaaran, amantii irratti yoo ijaaran, diina irratti yoo ijaaran, immoo kaayoon isaa uummanni keenya ka gamoome kun bilisummaa irraa bahuu qaban, bilisoomuu qaban kan jedhu itti yaaduu qabu. Qooda keessaa fudhachuu qabu. Qabsoo kanaaf namni qophatti kan nama hin jiru Oromoo hundaatu qabsoo kana keessaa qooda fudhachuu irra jira jiran. Yoo akkas taate bilisummaan hin jiru kana beekuun irra jiru. Rooboo Oromoo keenyaatti tufteeti uummanni keenya haala keessa irraa dandamachuu dandeenye keessa seenuuf ta'a. Gaafa san gaaffii turuuf ta'a. Kanaaf bakka jiru namuu jaarmayoota jiran keessatti qabsoo qooda fudhachuu qaba. Akka adda bilisummaa Oromootti. Uummanni Oromoo yoo adda bilisummaa Oromoo jala hiriiree qabsaa'e bilisummaa isaa gonfachuu danda'a kan jedhu amantii guutuu qaba. Kanaaf koottaa dhaaba keessan keessa alaa fi keessaanis hiriiraan waliin qabsoo'inaa kan jedhu dhaamsa keenya dabarsuuf barbaada. Hirrina qabna, rakkoo qabna, rakkoo fi hirrinni qabnu kan hin beekne hin jiru beekaa. Kan dandeenyu furanneeti, kan dadhabne immoo qabanneeti ba'aa qabsoo kana fudhannee tirachaa irra jiru. Akkasitti hubachuun sirra jiru. Wallaalleetii miti. Waan dandeenyu haala keessa jiru furachaati. Kan dadhabne boruuf kaayachaa jirre dhiisuu hin dandeenyu kaayoo waan kun furame malee qabsoo dhiisuu hin dandeenyu. Ni fayyadee irraa dhiisuu hin dandeenyu. Kanaaf akkasitti hubatamee jaarmee kana cinaa dhaabbachuun barbaachisaadha kan jiru uummata keenya bijaalaatiinis ibsuu barbaada. Sadaffaa uummanni Oromoodhaa hundee kaayoo saba keenyaa yoo deebi'ee fudhatee akkasitti keessa osoo hin dandeenye bilisummaa isaa argachuu maal jechuun kaayoo saba Oromoo tokkummaa Oromoodhaa maali? Oromoon saba tokko biyya takka biyya takkicha qabaatu. Nawwaltanii sabni Oromoo Oromoon sabni Oromoo saba jechuun Oromoon. Oromoon biyya takkitti Oromiyaa qaba. Hiree tokkicha qaba. Kan akka uummata Oromoo tokko godhu.
tokkummaa kan uummanni Oromoo jabeeffachuu ture jira. Hiree takka qaba jechuun maal jechuudha? Har'a gabrummaa keessa jira. Oromoon hundi waliin gabroomee jechuudha. Fuuldura bilisummaatti yoo deemee waliin bilisoome jechuudha. Har'a Oromoon biyya jirus kana keessa jira hin jiru. Maaltu jira? Naannoo tokkotti balaan lubbuu dhufee naannoo biraa callisu. Bara torba dura Oromoon naannoo hunda waan naannoo tokko irra ga'ee akka Oromoo irra gaheetti ka'eeti falmachaa ture. Oromoon akka sabaatti tokkummaa isaa jabeeffatee yoo ka'ee falmate malee kana keessaa ba'uu hin danda'u jedhan karaan biraan jiru. Kanaaf Oromoon achitti deebi'u ture jira. Akka sabaatti naannoonni tokko guutuqame Oromoon guutuun ka'ee dhaabbachuu ture. Bifa sanii yoo deemne malee keessaa ba'uu hin dandeenye. Akka sabaatti gabroomne akka sabaatti bilisoomnu irra jira. Isa kana uummanni Oromoo fi fudhatee namni beektonni keenyaas isa kanatti uummata keenya dammeessuu barsiisuu irra jira. Karaan biraan jiru saba tokko hiree tokko kan qabu ja'u san irratti tokkummaan Oromoo jabaachuu ture jira jechuudha. Biyya takkitti saba tokko hiree takkitti. Inni sun sharafamee deemaa jiraarra. Bakka sanitti Oromoon deebi'uu qaba. Tokko yoo tuqame hundi ka'u. Yoo akkas godhee qofa bilisummaa argachuu danda'a. Kana madaa tokkummaa qabsaa'otaati. Har'a akka fedhe yoo ta'e jaarmeni tokko takkaas gubbi tokko qabsaa'ee uummata Oromoo bilisoomsuu hin danda'u. Jaarmeni Oromoodhaa ka jiru. Waraannis haa ta'u wal dura dhaabbachuu wal balaaleffachuu karaa kiyyaatu sirriidha malee karaan keessan hin jiru ana malee namni biraa hin jiru anaatu qofaatu bilisummaa isin baasaa kan jedhu sanarraa dhaabbatanii tokkummaadhaan uummata kanaaf qabsaa'u ture jira. Yoo kun hin taane balaa duruun dhufee harkaa jirtan waan uummata Oromoo keessa deemaa jiru. Inni kun jabaatee itti fufuu deema. Kanaaf warri Oromoodhaaf qabsaa'u kan kaayoo tokko jalatti hiriiranii jiran ka kaayoo isaanii wal fakkaatu fooddaa kana dhaabanii yoo dhugumaan qabsoo uummata isaaniif dhaabbatan haalli uummanni isaanii har'a keessa jirutti dhagahamee uummata kana keessaa baafna jedhanii murteeffatanii kan jiran taate wal quba qabeenyaan wal beekumsaan walii tumsuudhaan uummata kanaaf qabsaa'u ture jira. Keessattuu wal dura dhaabbachuu, wal balaaleffachuu, olola walirratti oofurraa dhaabbachuu qaban. Kuni fafa qaba malee bu'aan qaba. Wal laaffisuu, qabsoo Oromoo laaffisuu, uummata Oromoo gabrummaa jala tursiisuu achi bu'aa tokko illee qaba. Warri immoo kanatti amanne kaayoo irratti yoo walii galle jaarmee biraas ijaaruu rakkoo qabu beektanii kaayoo irratti yoo walii galle kan jiru jala hiriiranii qabsaa'u kafii kan kaayoo bilisummaa Oromoo qabatee deemu ka tooftaa addaa qabu jaarratanii qabsaa'u uummata Oromootiif karaan biraan jiru maraa fi maraa achi miidiyaarra baatee dubbachaa oolu qabsaa'u isin godhu kana furmaanni. Jaarmoonni kun immoo akeeka ifaa qabsoo bilisummaa Oromoo qabaachuu ture jira. Addi bilisummaa Oromoo akeeka qabsoo bilisummaa Oromoodha ifaa lafa kaa'ee jira. Addi bilisummaa Oromoodha jalqabarraa kaayoo bilisummaa Oromootiin bu'uureeffame. Dhiigaa fi lafee ilmaan Oromootiin ijaarame. Kaayoon adda bilisummaa Oromoo gabaabaan uummanni Oromoo bilisoomee Oromiyaa fi qabeenya isaarratti abbaa ta'ee biyya isaa eega qabaate eegaa harkatti galfate booda mirga hiree isaa murteeffannaatiin uummata isaa waan murteessuun Oromiyaa walaba ijaaru yoorra walii galee immoo haala siyaasaa haaraa keessatti uummatoota ollaa san jiru wajjin waliin jiraachuudha kan jedhu. Ifaadha kan inni kun. Akeekni ifaan kun osoo jiruuti immoo afaan faajjiin guddaan
yeroo ammaa akeeka na laachisee deemaa jirti. Uummanni akeeka tokko jalatti hin hiriirin bilisummaa isaa argachuu hin danda'u. Kan Oromoo fudhachuu qabu. Akeekni uummanni Oromoo gabroomee jira bilisoomuu qaba. Oromoo hunda tokko taasisuu qaba. Kafaallaa kanaa gabrummaa nu barbaada jechuudha. Kana beekuu nurra jira. Inni kan dura dhaabbatu kan itti qabsoon ta'uu beekuu qaba. Karaan lama hin jiru. Afaan faajjiin jiru. Mootummaan kun mootummaa Oromiyaati. Kan biyya bichaa jiru mootummaa Oromiyaati kan jiru. Waan kana hedduu dubbanne. Hayyoollee hedduu dubbatanii jiru. Mee karraa maayii ifaa goona. Tokko biyyi sun biyya Oromiyaati. Maal biyyi sun? Itoophiyaa mi? Kanaadaa mootummaan isii mootummaa eenyuuti? Mootummaa Kanaadaa. Amerikaan mootummaan isii eenyu? Mootummaa Ameerikaati. Akkasuma akkasiin. Duuba mootummaan Itoophiyaa kan mootummaa Oromiyaa ta'uu danda'a. Tokko. Lama. Namni hedduu waa dagatu jira. Mootummaan kun bar mootummaa sirnaatii miti. Mootummaan kun arrallee sirnaan yoo laalle mootummaa ce'umsaati. Hamma qaamota inni biyya sanii ilaalu walitti fidee ta'anii mareetanii siyaasaa biyya sanii hiikkatanii eega waa hundi tasgabbeessanii irra walii galanii filmaata deeman malee. Inni akka mootummaan kun akkama fudhatee ce'umsa jee fudhatee mootummaa ta'e. Hamma saniin godhanitti mootummaa ce'umsaa kun dhibba tokko filmaata illee godhe. Namni kana kan hubachaa hin jiru. Mootummaan akkasii uummata tokkollee bakka bu'uu hin danda'u. Taguraati. Itoophiyaa sanuu bakka bu'uu hin danda'u mootummaan amma jiru. Sirnaan yoo laalle namni keenya hubachuutti hin jiru malee. Mootummaa ce'umsaati. Ce'umsa san dideeti sirnaan hojiirra oolchuu didee filmaata godhe. Filmaanni yeroo dabre godhe immoo Oromiyaa keessatti mataa isaatiin dorgomu. Oromoo tokkollee bakka bu'an. Kanaaf mootummaa Oromoo ta'uu hin danda'u. Uummanni Oromoo mootummaa Oromoo qabaatee hin beeku. Uummanni Oromoo mootummaa Oromooti qabaataa kan jennu bilisummaa isaa guutuu harkatee biyya isaa biyya Oromiyaa irra qabaatee biyya Oromiyaa irratti mootummaa itti barbaadu ijaarratee warra mootummaa san isaa gaggeessu yoo itti filate qofa Oromiyaa uummanni Oromoo biyya qabaata. Kanaaf mootummaan kuni sababa kanaaf hin ta'u jiru. Arrillee bara uummanni Oromoo gabrummaa jala jira. Gabrummaa takkaa beekamee jira jira. Akka mootummaan kun mootummaa Oromiyaan ta'in mootummaa Oromoon ta'in durillee eeggata Abiyyi ibsee jira. Waan Abiyyi paarlamaa irratti dubbate dhageessanii. Lolli Wallaggatti gaggeessineetu Kadirree Raamaadhaa jedhu. Lolli inni Wallagga gaggeessan jiru ka duraati Oromoo irratti gaggeesse. Haaka Oromummaa sana fudhachaa jiru. Namni biyyaan bulcha jedhu tokko paarlamaa irra dhaabbatee takka miidiyaan jirutti lolaan Oromoo irra gaggeessee jiru Kadirree Raamaadhaa jedhu. Sodaa tokko malee qaamni tokko malee. Dhugaa lolli achi gaggeeffamee jira guddaa. Garuu tuffiinni Oromoo qabu. Isiniin fixaa jiraa Tigree caalaa isiniin fixee isiniin jechuun jiraa bara jiran. Nama hammameetu dura dhaabbate. Bar jachi kun silaa jacha uummata Oromoo bilisummaan ga'u. Kasilaa uummanni Oromoo guyyaa san ta'ee mootummaa kanarra fiddile mootummaa kana irraa kaasu. Garuu hin taane. Wanni jechuu barbaade fixatee inni nu akka mootummaa Oromoo hin ta'e nu himee bara. Kana booda mootummaan kun mootummaa Oromooti wanni jennuuf yoo nama gurra hin qabne ta'e malee hin jiraatu. Kaan waan nuti qabsoofnuuf wal faalleessa. Wanni nuti qabsoofnuuf uummata Oromoo gabrummaa jalaa baafnee bilisummaa isaa gonfachiifnee Oromoon qabeenyaa fi biyya isaa irratti akka baatamu malee sirnaan wal qabsoo gaggeessine malee nama tokkotti qabsoo hin xiyyeeffannu. Saba tokkottis qabiyyuu hin xiyyeeffatu. Nama tokko aangoo irraa kaafnee nama bira aangoo irra kaa'uuf hin qabsoofnu.
ummata Oromoo aangoomsuu ummata Oromoo hundeessuu qabsoo. Kanaaf abbaan fedhachi jiraatee hanqa sirni sun achi hin diigamnetti ummanni keenya bilisummaa argate jechuus hin dandeenyu. Mootummaa sun mootummaa Oromootis jechuu hin dandeenyu jechuudha. Wanni guddaan tokko immoo wanni Oromoon irraa yaadu qabu balaa sababa kanaan Oromoo irra gahaa jiru fi Oromoo irra fuuldura gahu. Har'a isaaniitu himataa bara. Kan diinni himatu humaatii miti. Diinni beekamaadha. Bar isaaniitu miti mootummaa Oromoo jaan yoom jaan gaafa haalli itti jabaate. Maaliif? Uummata Oromoof jarri hiriirsuudhaaf. Uummata biraa Oromoo irratti kakaasuudhaaf. Kalamada waan isaan arra hojjetan kana cufa uummata Oromoo gaafatamatti godhuudhaaf. Kanaaf balaa guddaatu kanarra deemu uummanni Oromoo kana keessaa bahuu tura jira afaan faajjii kana dhiisee mootummaan amma jiru kan sirna amma jiru kana ifirraa kaasuu achi malli biraa kan jirre ta'uu irra deebinee ibsuu barbaadnaa jechuudha. Afaan faajjii kana keessaa bahuu tura jira. Oromoon bilisoomee jira. Kana Oromootu oofaa jira. Warri kana oofaa jiru warra qabsoo irraa dheessanii tokko warra mootummaa kanaa wajjin dhaabbatan. Kan jalaas deemuun irra hin jiru. Itoophiyaa dimokiraatessineetti dhimma Oromoo furraa. Warri akkas jedhu yoo kaayoon isaanii bilisummaa Oromoo ta'e yoo kun akka tooftaa akka dhimma itti baaman rakkoon qabu wanni Oromoo wal tola dhaabbatuuf hin jiru. Hundeen akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo irratti walii galu. Kanaaf afaan faajjii karaa kanaan jiru kaayoo irratti yeroo kana qabiiluu qaba. Kana keessaa baay'ee kaayoo tokkichi kaayoon addi bilisummaa Oromoo lafa kaaye. Bilisummaa uummata Oromoo guutuutti mirkaneessuu danda'a. Kaayicha kana qofa qabannee hojiirra oolchuu qofaatu nurraa barbaachisaa. Warri kanarratti afaan faajjii qabdan kana booda waan kaayoo Oromoo irratti gaaffii qabdan jennee hin yaannu hayyoonni keenya illee nu gumsita akka kanatti ibsaa. Isa kana nu hojjechaa jennaan kanaafuu akeeka tokkicha jala yoo hiriirre malee bilisummaa keenya argachuu hin dandeenyu jechuudha. Kaan injifannoo har'a Oromoon akka ta'etti waan injifannoo guddaa galmeessee jira. Qabsoon addi bilisummaa Oromoo gaggeessee bara dheeraadhaaf hanga har'a as ga'e waa hedduu argatee jira. Uummanni injifannoo galmeeffateen tiikfanne bilisummaa isaa gonfachuu hin danda'u jiran. Oromummaa, afaan Oromoo, seenaan Oromoo har'a maal keessa jira? Oromiyaan har'a maal keessa jirti? Haala maal jira kun hundinuu? Soba jechaa jiranii bara. Nama hammamtu ka'ee kan wanta kana dura dhaabbate. Ka harkanne yoon jabeeffan ka biraa haaree fidaa oolus basuun jalaa deema maal hiikkaan qabu. Nauma keesha dhoohaatti waa guuru nuti. Keessa jalaan dhoohee jiru bartee sararratti waa guurra jechuudha hiikkaan qabu. Kanaaf injifannoolee galmeessine bakka jirrurraa kaanee tiikfachuun nurra jira. Gaafa namni injifannoo nuti galmeeffamtetti bu'e dura dhaabbachuu qaba Oromoon ka'ee falmachuu qaba. Yoo kanan godhin akkatti kana keessaa ba'an hin jiru. Kanaaf qabsaa'uu qabnaa irratti walii galu jaarmayaan siyaasaatiin qabsaa'uu tokkummaa sabaatii fi tokkummaa jaarmiyoota Oromoo qabaannee injifannoo akkamitti tiikfannee yoo ka deemnu taate bilisummaa uummata Oromoo boru ganama mirkaneessa. Kanaaf uummanni Oromoo wanni qabsoo bilisummaa Oromoo hudhee harkaa qabu kana ta'uu hubatee isa kanaaf furmaata kan nuti nurra jira jechuudha. Furmaanni akkamitti dhufa? Teenyee mareechuudha. Akkuma reefu jedhu. Uummanni Oromoo taa'ee mareechuu uummanni Oromoo waan isaan ta'an ka'ee dura dhaabbachuu qaba. Nama kophaa ka'ee deemee lallabuufis harka dha'u. Kan miidiyaarra bahee taa'uunis harka dha'u. Hin danda'amu Oromoon akkasitti deemuu hin danda'u. Lakkii sirriitti hin jirtu jee dhaabuu kan ta'u qaba. Adda bilisummaa Oromoo illee yoo ta'u guree dhaabuu qaba uummanni Oromoo. Yoo hunda alhamdulillah jennee kan fudhannu ta'e hin ta'u bilisummaan.
Kamaayira tokko kamaayira waan kana waliin jechuu barbaadu. Jaarmaya jiran kana jaarmaya kana diinee waliin akka taanu taanaa hin fudhannu. Wanni amma deemu san tokko san. Ka jiru diineetu waliin akka taanu taana iskiraach irraa jalqabna. Warra deemu qaalitti kafalan yaadda. Sumanas deemuudha. Qabnu kanatti jabeessineeti irrina qabnus furachaa deemna malee. Sun hin ta'u. Warri abdii akkasii qabdani. Humaa isa rakkitan malee wanni isin fiddan hin jiru. Isin dhagaa isin jiru. Kanaaf waan akkasirraa dhaabbadha. Jennee bara. Fedhii qabaannaan kan jiru keessatti hirmaachuu. Hin baasu yennaan ka biraa yaarrachuu. Ka Oromoodhaan. 4-5 taanuma rakkoon qabu. Kaayoo irratti yoo tokko taane. Waliif tumsa. Kana achi immoo moggaa gaggeemuun sirriin ta'uu kan jedhu ibsuu barbaada. Miidiyaalee fi tuttuqan jaajii garuu dhumaan tuqarra. Miidiyaa Oromoo. Miidiyaan qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qooda guddaa qaba. Bara sadarkaa addunyaatti miidiyaan mootummaa Afraffaan dhimmaa jedhanii waan akkasiitiin qooda guddaa qaba jechuudha. Miidiyaaleen Oromoo qabsoo keessatti qooda guddaa qaban ni jiran. Qabsoo keessattis qooda guddaa kaayaa jiran ni jiran. Isaaniif kabajaa fi ulfina guddaa qabna. Hojii uummata keessaniif sagalee ta'uudha. Hojii odeessa dabarsuudha. Hojii haqa barbaaduudha. Katti jittan jabeessaa itti fufaa jennaa jechuudha. Irra jiru immoo nuti waan fedhan ga'a. Miidiyaa walaba. Dhiiroo miidiyaan kun maalirraa walaba? Jechi miidiyaa walabaa jedhu kun miidiyaa hedduudhaa fi mirguma hin taane kanneef. Miidiyaan addunyaarra jiru. Amma fakkeenyaaf miidiyaan Ameerikaadha. Poolisii biyya Ameerikaadha. Dhimma naashinaal seekuritii biyyarraa walaban ta'u. Ittiin bu'an. BBC'n akkas. Miidiyaan Oromootis dantaa Oromoorraa, intarastii Oromoorraa, qabsoo Oromoorraa, dhugaa fi haqa Oromoorraa bilisa ta'uu hin danda'u. Isa kana sirreeffachuutu irra jira. Lama. Waan miidiyaan dabarsan gariin. Miidiyaan haqaa fi dhugaa wajji dhaabbachuu qaba. Miidiyaan waan uummanni hin beekne uummataaf dhiyeessa. Dhugaa baasee uummatatti hima. Kijiba dura dhaabbata. Miidiyaaleen gariin ka garbu. Nama tokko afeeraniiti marii jedhan. Mariin silaa nama hedduu wajji gaggeessanii interviyuu waamatan. Namichi waan fedhe dubbatee ka fedhees balaaleffatee waan fedhe yaada isaatis dhiyeessee ka fedheen abbaa fedhees arrabsee abbaa fedhees dura dhaabbatee qajeelfamaas kannee ajajaas kannee ka gaafataman qabna ka'ee deema. Addunyaan miidiyaan akkasii jiru. Hin jiru. Takkaa namni dhiyeessu sun itti qoratee waan namichi jedhu san waan sirriin ta'e sirreessu ture jira. Takkaa hoo qaama waan san sirreessuu danda'u dhiyeessee waan san sirreessuu danda'u qaba. Argaan jirru san. Inni kun qabsoo bilisummaa Oromoo fi tokkummaa Oromootiif bu'aan qaba. Wanni miidiyaa irratti bahamee dubbatamu qeeqa ta'uu hin danda'u. Nama sirreessuu hin danda'u. Qeeqni sirna qaba. Wal sirreessuun sirna qaba. Barreessanii wal sirreessuu danda'anii. Wal gahee yaamanii teessoo ta'anii kophatti mari'achuu danda'anii. Miidiyaa alagaan dhaggeeffatu irratti baatee akkamitti wal sirreessita jiran. Miidiyaa diinni kee dhaggeeffatu irra gabbaatee waa dubbattee akkamitti wal sirreessita. Pabliki hin ta'u. Sun oloo ta'uu deema. Waan dubbatan tokko tokko ni dhageenya waan gaggaarii dubbatan. Garuu maal jaanii jalqaban. Warra biyya jiru waan akka illee hojjechuutti hin jiru jedha.
Dhuma gaafa nagatiitiin jalqabde waan bareedduu kana booda yoo jettellee maaltu dhaga? Hin jiru. Warra akkasiitiin mees akkasillee jette waan isin jettan dhagaa jirraa wanni irraa fudhannus ni jirra. Garuu miidiyaa irratti bahanii akkanumatti free ride kan dhufu dubbateetuma akkana deemuun kun sirrii miti sirreeffadhaa jechuun ni barbaada. Miidiyaan addunyaa akkasitti dalagu hin jiru. Warri miidiyaa irratti waa dhiyeessu waan dhiyeessan san qoratanii beekumsa gaaggu qabaatanii dhiyeessan waan namni dubbatu san ni sirreessan gaafatamatti qabani. Miidiyaan Oromoos warra akkasii gaafatama akkasii qabaachuu qabdanii kan jiru dabarsuu barbaada. Warri miidiyaa irratti baatanii dhaaba balaaleffattan warra qabsoo irra jira balaaleffattan inni bu'aan qabu. Yeroon kun yeroo teenyee wal balaaleffannuumi. Yeroon kun haala ummanni keenya keessa jirutti kawaali wahillee waliin jennuu miti. Yoo rakkoon jiraates yoo irrinni jiraates walii obsinee harka wal qabannee bakka takkaa taanee siyaasatiin hoogganamu. Bara jaarraa 73 irraa kaasee yookaan 74 irraa kaasee waraanni bilisummaa Oromoo gad dhaabbatee of gad dhaabee qabsoo hadhootu geggeessuudhaan gabaabseetiin irra utaalaa bara qabsoon siyaasaa gad dhaabbattee qabsoo siyaasaa qofaa miti qabsoo siyaasaa fi hidhannoo geggeessina jedhee hoogganni yeroo saniitii fi jaallan qaqqaaliin yeroo san baratan barnoota baratan gabbaanii gaara seenanii waraana bilisummaa Oromoo gad dhaabanii baha Oromiyaa keessatti leenjii waraanaa geggeessanii isaanii if gad dhaabe. Lolli kamalee irratti 74 woboon sadarkaa duraatitti sochiin san harka gufattee elemofaan biyya alaatii leenjifamanii biyya Arabaatii Yamanii dhufanii warri jaarraan faanis waraana dhufaniin karatti irraa hafee hangi bubu'ee hafe walitti dhufanii mataa walii qabatanii deebi'anii if jaaranii 1976 haaraa itti if gadhaabee isaanii if gadhaabe 77 haalli naannoo East Afrikaa mootummaan Ziyaad Barreedhaa lafaa ka'ee maappii Soomaaliyaa guddittii jedhamu lafa kaayyatee maappii sanirratti akkuma daddabiititti OPDO'n utubamte. Oromoos bilisummaa walabummaa gabrummaa jalaa baana jettee qawwee barbaada biyya Soomaalii dhayte. Wali qabanii warra fincila godhee fincila diddaa gabrummaa godhuudhaan baaleen Soomaaliyaa seena warra akka waaqoo guutuufa gara bahaatiinis warreen qawwee hidhanneeti gocha Amaaraa gabrummaa Amaaraa ifirraa buqqifna jedhee Soomaaliyaa dhaqe. Ummata keenyaa fi ummattoota Soomaalii hanga xiqqaa biyya keenya keessa Itoophiyaa warra karaa Ogaadenii kanaa walitti fiddee Soomaalii galbeetii fi Soomaalii abboo waan jedhamu walitti gadhaabdee Soomaalii abboon Baalee kibbabaa Oromiyaa Booranaa hanga Gujiititti Soomaalii jala akka galchu bilisoomsee waraana Soomaaliitti dabalanii Soomaalii galbeet hanga Hawaashii gad mataa haraa gad deebise lafoota kanaa Harargee akkuma jirutti Soomaalee suudhaaf maappii kaayyatanii Soomaalee weyn kan jedhu lafa kaayyatanii sochiin kun godhamaa ture. Kana keessagaa addi bilisummaa Oromoo 76 jaaree waraana isaa lafaa ka'ee sochii jalqabe Soomaaliinis Itoophiyaa qabachuudhaaf lola bante mootummaan dargiitis Haile Sillaaseen kufee inni Soomaaleen loluudhaaf lola guddaa bane jechuudha. Yeroo kana keessatti
addi bilisummaa Oromoodha mootummaa dargiitiinis lolaa mootummaa Somaaleetiinis lolaa keessa dabre. Gabaabatti guyyaa kana egaa guyyaan kun akkamitti guyyaa waboo jaamu kun utu ja'ameedha kan inni tuquu barbaadu. Kana keessa dabree addi bilisummaa Oromoo ijoolleen Oromoo taqawwee hidhachuudhaaf Somaalee dheessee Somaalee abboo taates jalaa baatee adda bilisummaa Oromoo makamu warri baadeetis fottaqee Somaalee abboodhaan nuti Somaaleef wanda askara Somaalee hin taanu jee warrarraa fottaqee warra akka Hussein Buleefaan baale keessatti lolii jalqabanii kana keessatti haalli lolaa cimaadhaan addi bilisummaa Oromoo mootummaa lamaan lolaa keessa baraaramee bara 1978 fi hanga 79tti mootummoota lamaan lolaa ture. 79 gara walakkeessaatti mootummaan Somaaleetis cabsee baqattee baatee waraanni mootummaan dargiitis akka duraan yaade adda bilisummaa Oromooniin dhabamsiisa jeessan godhu waan dadhabeef deebi'ee qabbanaawee adda bilisummaa Oromoo deebi'ee if haaromsee walgahii hoogganoonni godhatanii waliin ta'anii waraana isaanii bifa haarayaan haaromsa godhanii walgahii godhanii maaltu malaa irratti waliin gatta'anii haasawanii yeroo haasawan kana keessatti mee guyyaa tokko guyyaan kun murtaa'e dhuma bara 1979 guyyaa tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kan jedhu tokko haa godhannu yaadannoodhaaf internaashinaal ministeerii saayinsii keessa waraanni guyyaa tokko qaba. Riphee lolaas ta'e waraana mootummaatis ta'e guyyaa waraanaa qaba. Nutis guyyaa kana haa godhannu jedhanii guyyaa kana murteeffatan. 19 dhuma bara 1980 fi 79 bara 1980tti guyyaa bara haaraa kan jennu kun bara keenyaa fi beeka. Barri kun bara faranjii kana guyyuma kanarra haa godhannu jedhanii murteeffatan malee barri haaraan kun ka Awurooppaa ka biyyoota adiiti. Barri haaraan kun amma nuti har'a bara haaraa jennu kun bara haaraa Oromootii miti. Oromoon kan mataa isaa danda'ee qaba. Ammoo guyyaa kana murteeffatan. Amajjii tokko murteeffatanii guyyaa waraana bilisummaa Oromoo haa ta'u jedhanii lafa kaayyatan. Dhuma 80tti guyyaan kun mirkanaa'ee waraanni bilisummaa Oromoo kan jiru walgahii godhatee hoogganni godhatee achirraa 80 dhumarratti kabajatanii guyyaa waboo kun mirkanaa'ee bakka waraanni bilisummaa Oromoo jiru cufatti kabajamuu jalqabe. Guyyaan kun gaa 80 irraa ka'amee hanga ammaatti adda bilisummaa Oromoo biratti guyyaa waraana bilisummaa Oromoo ta'ee kabajamaa jira. Guyyaa seena qabeessa kun akkaataa itti kabajamuu qaba. Seenaa kabajaa isaa akkamiin waraanni waliin dhufa hoogganoonni akkamiin waliin dhufa walgahii akkamiin godhatanii akkam jedhanii akkam haasawanii maal godhanii maal waliin jedhanii akkamiin karoora fuulduraa lafa kaayyatanii kana keessan seena dheeraadha. Kanaafuu guyyaan kun guyyaa seena qabeessaa namni waan bara sana keessa dalage injifannoo bara san keessa galmaa'e injifannoo bara san keessa hojjetame gootummaa bara san dalagamte jaallan qaqqaalii bara san keessa wareegaman cufa maqaa seenaa bakka lollitti godhame bakka waa hallatan dhufanii walii gabaasanii yaadannoo walii kannanii baratti aanuuf karoora baafatanii addaa bobba'an. Guyyaan kun guyyaa seena qabeessa. Guyyaa kana waraanni bilisummaa Oromoo gammadee guyyaa gaddaatii ni beeka guyyaan kun. Gammadee taphatee shaggooyyee taphatee dhiichisee ummanni Oromoo kawaba bakka naannoo waboo keessa jiru san jiran dhufanii magaalaa keessaa maadheeleen dhuftee achitti namuu wal arkee addaa bobba. Caasaaleen adda bilisummaa Oromoo kabajaan guyyaa kanaa bara itti aanu 81 booda guyyaan gootootaatis murtaawee
guyyaan lama adda bilisummaa Oromoo keessatti guyyaa wabootii fi guyyaa gootootaa kaja'amu as ba'e. Guyyaan kun uummata Oromoo bira gahee magaalaa baadiyyaa zamana sanitti ilaal zamana magaalaa keessatti abaa'oo Oromoo jechuun dhorkaasan uummanni Oromoo hadammaqe magaalota cufa keessatti barattoonni yuunivarsiitii cufa keessatti jaarame guyyaa kana kabajachaa ture. Hanga gaa keessaa deddeebi'eerra wanni jechuun barbaadu hanga bara 1991 mootummaan dargii cabee adda bilisummaa Oromootiif biyya seenee uummataan walitti bahutti guyyaan kun gaaraa fi waboo gaara keessa jiruu fi uummata magaalaa biratti biyyoota alaa caasaa adda bilisummaa Oromoo biyyoota addunyaa cufa keessatti kabajamaa ture. Kabajuu qofaa miti wal kakaasuu wal gammachiisuu daa'imman seenaa barsiisuu amma ijoollee tana mee ilaala. Ijoolleen tun amma hangaan an dubbadha kanarraa wayii qabatti waa lama sadii irraa dhageesse. Guyyaan kun guyyaa maali? Yoo jeen boru dhufeetti gaafadhu guyyaa wabootii. Waboon maali? Waraana bilisummaa Oromootii. Waraanni bilisummaa Oromoo maali? Waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa bilisa taate walaba taate. Bilisa baatee biyya if dandeesse takka biyya hiree isii fi murteeffatte Oromiyaa bilisa taate takka East Africa baasuudhaaf waraana qabsaa'uudhaan jechuuf teesse ijoolleen. Kanaaf guyyaa kana gaa guyyaa barnoota waliif itti kennamu ijoolleen xixiqqoon itti barattu kan beeknes hubannoota itti argatu guyyaa kana kanaafuu gaa gabaabatti qabsoon teenya har'a eessa jirti? Baroota hanga kana keessa deemtee eessa jirti? Uummata Oromoo harka seentee jirti qabsoon. Uummanni Oromoo Oromiyaa bilisummaa walabummaa hiree fi murteeffannaa gabroonfataan Oromoo gabroomse eenyu faadha? Ha ammallee lafa Oromootii fi jiraachuu Oromoo dhabama hawwu eenyu fa'a? Har'a Oromoon itti himuun barbaachisu ni beeku. Zamana teeknooloojiin guddattee waan amma ta'e amma agarru kana dhiisi zamana sanuu 91 duraahu Oromoon ija banatee jira. San cufa keessa dabree zamana teeknooloojiin guddattee namni waan amma ta'e amma arku kanatti Oromoo gabroomsinee dhamaafnee akka hoolaa if jala oofna jedhee warri saaqatee nu marxifatee nu gabroomsuudhaaf gabrummaa jala nu hidhuudhaaf ammallee qabsaawaa jiru lafa teenya saamuudhaaf deemuu jira. Eenyunni yoo jenne kan waliin beeynu kana kan nu dhibe eenyu gabaabatti jaallanii daaltamaa fi dhiisa waan siyaasaa annama militariiti wanni waraanaa ibidda waraana jechuudha. Kan nu dhibe hamataa nu dhukkubse kan nu qancarse kan waraana jaaramee if bakka ge'u akka bakka hin geenye akka humna hin godhanne godhu wallaalaa naatu beekaa dachii rabbii guute kawaan waraanaa keessa harka naqatu waraanni ibidda waraana harka keessa naqatan isa kana Oromoo keessatti isa kanaatiitu waraanni Oromoo akka humnaawee diina barbadeessee Oromiyaa bilisa taate humnaan as hin baaf ha godhu Oromoo. Bagoo biroon deemi. Isii tana waraanni hangi xiqqaan amma gaara keessa jiru kun kanuma waliin agarru kan inni isinitti himuu miti. Akkam tattahaa jira eenyu kan itti cecehaa jira eenyu kan achiifichi guushee harka keessa naqatee ijoollee sana ol godhaa jira kanuma waliin argaa jirru kan. Taphaa miti waraana jechuun. An xiqqeenya irraan saayinsii waraanaa baradhee waraanni waan ta'e beeka. Fifis waraana leenjisee wanna godhee beeka. Akka kana hedduu garaa nama guba. Keessattuu wanni seenaa Oromoo keessatti waa'ee waraanummaa keessatti. Warra Eertiraa kun jabaa 5 qaban. Wal caccabsanii wal fixaniiti takka keessaa baatee biyya isaanii Eertiriyaa bilisa baaste. Jabaa tahriira
siya wanneen Shaabiyaan EPLF nuti hoo waluma diine waluma caccabsine waluma wal dhagoon kaniin dalaga jee walitti hin dhiisu isii dalagaa maaltu malaa sadarkaa Oromoon amma irra jiru kana sadarkaa amma akka nuti amma irra jiru kana ga'aniiti maayyiirra humni bilisa ta'e kasammuun nagayaa ka waliin deemee wal jala deemuu beeku ka yaada walii fudhachuu beeku mana barnoota yuunivarsiitiitiin utaalee gaara seenee Eritreyaa EPLF Isaayyaas irraa goggogee ammachirraa hafe kun warra gaafasan qabsoo isaanii fuuldura furgaase keessaa maali aadaan bolola angootii fi rakkoon amma jirtu maali bolola angooti isaanis hooma bolola angootu hulolaal Eritreyaa magaalaa Asmaraa Xaaliyaan jaare keessa tatta'aa jiran mana haaraa tokko nagartu biyya Asmaraa biyya Eritreyaa san kanaafuu nullee Oromoo keessa yeroon amma humni haarayni as baatu daa'imman lafaa kaan itti dhiyaatanii yang dargaggeessi qabsoo Oromoo dhaalee bakkaan ga'u fagoo miti hangarmattiin irraa bu'aa jaallan jaaltamaa miti jaalyaddiinis bal'inaan nuuf keessa baan haala amma jiru kana wanni amma nu yaachisaa jiru guddaan lafa teenya osoo laallee ijaan agarru lafa handhurti teenya itti awwaalamte Wallagga Hararge Baale alagaan olloota keenyaa fudhatte akkana laallee agarru osuma laallee agarru dirreen dhawaa teenya jedhan jijjiga teenya jedhan Wallaggaan bahaa kana horrootii fi dhiyagaa Wallaggaatiin maaltu deemaa jira Baale maaltu deemaa jira kanaafuu asumattiin dhaabaa ijoolleen dargaggeessi adda nu keessaa argamtan kunilleen nu guddadhaa jiraadhaa fayyaataa galatoomaa